Jarra kudar pasandure ya Oromo rodina mata kenya tamanani Oromo niya bagada appalu banjaramani Sena bonsa galme salita botin kenya garado gatti darbani Sena nardo pradebe gamta wali nugafate Akka sirna gadattu wali jare jarmiyan Oromo marti sosoe Ka'ikabsot ka'nikani ustete sekan dagamne Sabni Oromoo saba amantii mataa isaatiin addunyaa kanarra turee fi jiraatudha. Amantii waaqeffannaan ala amantiin kamuu biyya kuush qofa osoo hin taane guutuu Afrikaa otoo hin seeniin dura Oromoon waaqeffataadha. Amantaa waaqeffannaa amantaa Oromooti. Amantaa Oromooti miti. Amantaa Oromoo callaa miti. Amantaa Afrikaati. Osoo amantoonni gara biraa jiran karaa Afrikaatti hin seeniniin dura naachuraal yookiin kaalcharaal kan jedhamu isuma waaqeffannaa kana wajjin wal fakkaata kan Afrikaan ittiin bulaa turte jechaadha. So amantaa biyya keessatti dhalatee guddatee uummata kanaa wajjin jiru kana hordoftoonni amantaa kanaa bakka waalaan qaban. ንጉስ ይዛና የሚባሉ ንጉስ ሲሰብኩ እንዴት አድርገው ነው የሚቀበሉን? ልጆች አሁንም እነሱ ቋንቋ አይታወቅም፣ እነሱ ምሉትም አይሆንም፣ አደሙም አይቀበሉም። ይሄን ሃይማኖት እንደሱን ሳናሳምን እንዴት አድርገን ነው ምናመጣውና የሚል ሰበካ ተጀመረ። ሃይማኖት እንደሚመጣ ይሰበክ ነበር። ምንም በንግስት ሳባ ቢመጣም ፊትም ይሰበክ ነበር ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጣ ከነሱ እየተመለመለ አብሮ መሄድ ያለበት ነው። ወላንዲ ሲሉ በንግስት ሳባ ጊዜ ብዙ ሰው አስሯል። እንግዲህ ዛና ብዙ ሰውም ጨርሷል። በዚህ ቋንቋ ለመግባባት ብዙ ነገር አድርጓቸዋል። እና ከዚህ በኋላ በንግስት ሳባ ሃይማኖቱ ሲጀመር ምን መሆን አለበት? አሁንስ ምን መደረግ አለበት ተባለ። እነሱ ግንባር ቀደም ሄደው ትምህርቱን እንዲወስዱ ለክርስትና ሃይማኖት ከእስራኤል ወደ ግዕዝ ወደ አማርኛ ለመተርጎም አጥኚዎች መጥተው ነበር። ተጀሩሳሌም መጥተው በአክሱም ከተማ እንደሰፈሩ ኦሮሞችን ሰብስበው እና አማሮችንም ሁሉንም ያለውን ሰብስበው የሚላክሰው በዚህ መሰለጥተው ምረጡ ነው የተባለው። የተለጥሰው አብሮ ከኦሮሞም ከሁሉም ተመረጠ። ካለው ብሔረሰብ ተመረጠ። ወደ ቅኝት ገባ። ከዛ ውጭ ሀገር ሄዱ፣ ተቃኙ፣ ያን ነገር ተማሩ፣ ምናሉ ከዚህ ካጠኑ ሁሉን ነገር ተተማመነ በኋላ ነው ኢየሩሳሌም ሄደው ተምረው ወደ ሀገራችንም እምነት እንዲመጣ ለማድረግ ነው። እና ወደ ሀገራችን እነሱ ካመኑ እነሱ ታላላቅ ጳጳስ ቆቦስ የሆኑት ኦሮሞይ ናቸው። ግን የአማራ ቋንቋ ሰለባ ሆኑ። ወደ እስላምና ክርስቲያኒቲን እንፍል ኡመኒ ኩሽ ዋቄፈታ ነው። በዛ ጊዜ የሚታመነው ዋቄፈታ ነው። በጋራና በመልካም ማመን ማለት አንተን መልካ የሰራ አምላክ፣ አንተን ጋራ ያቆመ አምላክ እንጂ በጋራውና በውሃ አይደለም ነው። አንተን የሰራ አምላክ ብለው ነው የሚለው አምላክ እንዳለ የሚያምኑት በዛ ነው። ዋቃ ሰሚ ራ ዋቃ ለፋ ፋሮ ዋቃ ሰሚ የቹ ፀሐዩ ንጉስ ጀዳ ንጉስ ይገሩ አን ሰሚን ተው እንደንደው ዋቃ ሰሚ ኢጃሬ ዋቃ ለፋ ኢጃሬ እንደ ከና ዳዋታ ማል ጎደ ከራክሶም ዱናን ዋቃ ኢራፊ ዱበርቲ ከንጀዱ ወነው ጎዳ ሲዳን ሱኑሪ ከና ሙሊስ የአክሱም መንግስት ሐውልት እየቆመ ስገዱ ይባል ነበር። አሁን እሱም ይሄን ሐውልት አስጠርቦ አሰርቶ ኦሮሞችን ስገዱ ሲላቸው እኛን ሰግድን እግዚአብሔር የሰራልን አምላክ የሰራልን ለሚሊሞ አለ ብለው ነው እንዲህ ያሉት። ድጋቡን ከንቱ አስቀሩበት ይላሉ አፈታሪክ ያው waaqeffannaan sirna amantii waaqa tokkichatti amanuu fi lubbuu qabeeyyiin hundi uumaadhaan uumamuu fa'aa fudhataam. Kanaaf namni amantii waaqeffannaa hin beekne yoo jiraate daangaa umurii fi ilaalcha amantii biraan nama daanga'e ta'uu danda'am. Yookaan immoo nama seenaa achas dhuftee
Oromoo nama hin beekne ta'uu mala. ማርቆሮስ ጎርጎሮስ እየተባሉ እንጂ ይሄንን እምነት ሄደው ተምረው በትልቅ ደረጃ ያመጡትም እኚሁ ኦሮሞ ናቸው። ሌላ የለም። ስታገኝ እነሱን የመጀመሪያ የምታገኛቸው maqaa namoota kaasuun barbaadu garuu seenaa dhuma gootota keenya kan jedhu kan duubaa jiru kana karaa dhaloota kanaatti kan dabarsee too hime irra jiriin isaanii qaama dhimma kanarratti qabsoo gara biraatiin nurratti qabsaa'aa turanidha kan seenaa kana nu barreessan kitaabumti afaan oromiffaatiin nu barraa'ee too dabri dhiyoo kana kan dhufe kanumti oromoon barreessee dhiyoo kana oromumti isaa barreessu immoo yaa oromumti yeroo san barreessu oromoo amaara'ee ture sigalee kan sirna sanitti amane kan mootummoota san rabbiin akka achirra isaan kaa'e amane duraa saayinsii fi herrega osoo hin baratiniin dura mootummaa san akka rabbiin isaan achi teechise kan baratan sigalee kutaa tokko seenanii waan biraan baratin erga saniin sammuun isaanii booji'ame booda saayinsicha baratanii herregicha baratanii namni tokko baratee qofaa fi miti kan bu'aa fidu sigalee waan barateef qofa ummataaf bu'aa fide jechuun danda'amu karaan ittiin baratee fi ejjennoon isaa murteessadha. Gaafa Oromoon du'u kan du'aan nama jaalannu san dhabnerra kan iddoo amantii biraa dhaabbannee asitti awwaallanna jennee kadhannuu fi lolli ka'u. Oromoon fi namni biraa wal dhabu hedduu du'a lammataa jechuudha. Reeffa baattee deemtee asittan awwaalladhaa jettee lafa keetirraa dheerina nama saniitiin meetiraan yoo kadhattu salphina du'a lammataatiin. Manni Afrikaa amantii warra adii osoo hin fudhatiin duraa amantii sirna bulchiinsaa duudhaa fi safuu mataasaa qabaachaa turullee kun hundi sirna kolonii yookaan garbummaadhaan jalaa cabee Oromoonis sanarraa ka'ee waaqeffannaa aadeffannaa fi safeeffannaa isaa dhabaa deeme. Warra har'a nuti faarsinu kana warra har'a nuti maqaa isaanii dhoofnu kana warra daandii takkaa fi takka qofa beekan warra kuni kiyyaa beekan warra haqa namaan tuldhe warra haqa namaa safeeffatanii lagatan warra horiin namaa yoo bade mooraa bulchanii ganama bakka deemanitti abbaadhaan barbaadan horii tokko abbaa isaa hin beeknu bifa akkanaa qaba yoo jibicha ta'e jibicha yoo raada taate raada yoo sa'a ta'e isaa yoo qotiyyoo ta'e qotiyyoodha eda loon keenya wajjin galee mooraa keenya bule yoo abbaa argitan itti yaama haa fudhatu yoo abbaa beektan immoo fuudhaa geessaa fi warra je'ee haqa si jalaa bade manatti siin barbaadu warri nuti har'a faarsinu. Addunyaa kanarratti namni of ta'e tokko waan itti amanuu kan mataasaa qabaa erga amantii mataasaa qabaatee booda immoo aadaa mataasaa qabaa. Namoonni faarfaman kun weellisaadhaanii miti kan faarfaman seenatu isaan faarsaa jira dalagaa isaaniitti isaan faarsaa jira gocha isaan kaleessa wareegamanii ummata kanaaf yoon du'es yoon jiraadhes yoon du'e dalagaan kunarraa yaa hafuu yoon jiraadhe immoo ijaan argeera jaanii warra of kennanii filannoo tokko malee lubbuu ofii kana qabsiifatanii kumaarii taphataa warra turan warri nuti har'a yaamne. Sirna ittiin bulmaataa dinagdee fi hawaasummaas ijaarratee tifkachuudhaan aadaan saba ofii murteessaadhaan jireenya isaa keessatti aadaan tokkummaadhaan wal bira dhaabbatanii waliif tumsuu fi dhaloota kaayyoo fi mul'ataan jiraatu kan yeroo hundumaa of fooyyessuu fi karooraan jiraatu taasisuu keessatti ga'een sirnaa fi aadaa olaanaadhaan kanaaf aadaa fi duudhaa ganamaa keenya gabbifachaa fi kunuunfachaa deemuun dirqama dhalootaati. Inni biraa bu'uura namummaa immoo safeeffannaadhaan safeeffachuu jechuun safuu yookaan cubbuu eeggachuu fi waa ooddachuudhaan seeronni addunyaa kanarra jiran hunduu mirgoota amantii akkuma seerota mataa isaaniitiin kabajaa fi qabeenya isaati kan ittiin ibsinu aadaa isaa afaan isaa seenaa isaa dabalatee fi Oromoo kan ittiin ibsinu malee Oromoo kophaatti wanti addaa wanti Oromummaa isaa isa guuchisu Oromoo ta'uu qofaa miti biyya isaa afaan isaa seenaa isaa qabeenya isaa daangaa isaa duudhaa isaa amantii isaa wantoota adda addaati jechuudha wanti walitti dhufee Oromoo taasisu. Namni tokko addunyaa beekuuf of beekuutu barbaachisa biyya beekuuf of beekuu barbaachisa jalqaba ofirraa ka'a
beektotumti addunyaa kanallee jalqaba gaafa lafa naannaa warrumti lafa kanaa buurallee warri gaafa lafa naannaan jalqaba naannoo dhiyoo baruu qabu. Jalqaba naannuma isaanii beekuu qabu. Akkas qaroominni warra Foneeshiyaanotaa duraanii jalqaba naannoo isaanii baruudhaan ka'e. Yeruma lafti tunii akka sanqallee jirti jedhanillee jirti moo jirtu jedhanii naannuma isaanii naannaaniituma itti deemaniituma addunyaa sana buruu jalqaban. Kanaaf nutis jalqaba of beekutu barbaachisa. Eefa of beeknee wal beekuu barbaachisa. Yoo of beeknee wal beekne waan keenyallee beekuu dandeenya. Jara nuti maqaa dhoofnu kana qofaa miti Oromiyaa keessa lafa tana gubbaa kan ture hagumaarra baay'eetu kana baay'atan. Garuu namoonni of kennanii saba sanis tiksaa biyya sanis tiksaa dhugaa dubbachaa dhugaadhaaf du'aa dhugaadhaaf bineensaan nyaatamaa dhugaadhaaf fannifamaa dhugaadhaaf as buutee dhabamaa turan warra ummata keessaa as ba'anii nuti kan Oromooti biyyi tuni teenya nuti Oromoodha abbaa biyya tanaati jedhanii warra falmachaa turan. Siidaan namoota kanaa dhaabbatee lafarra haa jiraachuu baatu. Garuu warri biyyattii tana kaleessa qalaa fi ajjechatu turan siidaan isaanii dhaabbatee jira. Kan jara sanii siidaan kan dhaabbate dhiibbadhaani. Kan dhaabbate immoo lafarra. Kan garuu gootota kanaa kan ummata kanaaf wareegamanii siidaan isaanii onnee teenya keessa jira. Isa kanatti irra turan moosii galee isa kanatu faayidaas qaba. Rakkina hin qabu sun dhakaadha siidaan dhakaadha. Inni guddaan onnee kee keessa yoo jiraate. Warra kaleessa ofii isaaniitti siidaa dhaabbatanii dabranidha. Siidaa isaanii kana nuti akka dhaabnu kan nu godhe waan kaleessaan dhaabbatanii dabraniif siidaa jechuun dhakaadha. Simintoo bukeessuu fi dhagaa bocanii lafa kaa'u jechuudha. Nuti akka asbaarii yookiin immoo iddoo irreeffannaa tokkotti bakka san yoo geenyu isaan yaadachuuf isaan akka dhufanii ija keenya dura dhaabbataniif waan san goona malee siidaa jechuun dhagaa simintoo fi bishaan waliin bukeessaniiti. Dalagaan isaanii kanaa olii jechuudha. Dhagaa nuti dhadhaabne kanaa ol dalagaan isaanii. Itoophiyaa keessattis keewwanni 25 amantiiwwan hunduu mirga walqixaa qabu jedha. Osoo seerrii fi heerri biyya kanaa bahee ragga'in duraa uummanni Oromoo mirgi amantiisaa karaa qaalluu eegamaa fi dureen amantii Oromoo qaalluun amantii waaqeffannaa tiksuu qofa osoo hin taane abbootii gadaas isatu muuda. Erga dureewwan amantii kunneen sirna mootota kaaba Itoophiyaa irraa gara dachee Oromiyaatti duulanii booda amantiin isaa waaqeffannaan ni dhiibame sirni gadaasaas akkasumatti laafaa deeme. Abbaan biyyaa kun yoo biyya tana harkaan qaban amantiin isaa kun akkamitti kabajaa argata. Reefu sitti himeen jira. Amantii seenaa daangaa lafaa duudhaa ofii walitti dhufanii Oromoo fi Oromiyaa ta'u malee tokko kophaatti Oromiyaan jechisiisu tokkichi kophaatti Oromoon jechisiisu. Oromoon biyya qofaa miti kan mulqame lafa ofiitiis akkuma dhabetti amantii ofiitiis dhabe. Guyyaa daa'imni ni agarrame wajjinu kee bareedni qaaliinu na boochise kee amalliinu obsime itti dhiisi guyyaa fidaa bar'isiisi. Dhiibbaan kunneen garmalee Oromootti jabaachaa deemanis gootonni Oromoo seenaan isaanii lafeen marguu kanneen sabaaf faajjii dhaloota har'aaf immoo galaa amantii fi gadaa eenyummaa isaanii Oromummaa fi daangaa lafa isaanii Oromiyaaf wareegaman amantii fi sirna bulchiinsa Oromoo gadaa asiin ga'aniiru. Kanaaf dhaloota kanaan ni faarfamuu maqaan isaanii du'anii jiraa walitti jiraata. Oromoo fi Oromiyaan maqaa qofaan kan ibsaman miti. Oromoon amantaa isaan aadaa isaan Oromummaa isaan falaasama jireenyaa fi aadaa nyaataaf dhugaatii jiruu fi jireenya isaa keessatti akkaataa itti uffatuu fi itti nyaatu dabalata. Oromiyaanis Oromiyaa jedhamuuf guutuu dachee isaa qabeenya isaa waliin qofa osoo hin taane Oromoo dabalateetu Oromiyaa jedhama. Hundi keenya
namoota Oromoodhaaf dadhaban Oromiyaadhaaf wabii ta'aa turan du'anii illee lafeen isaanii bakka ciistuu boqonnaa dhabdee waan hollachaa jirtu kan nutti fakkaachaa jiran namoota akkasiisan maqaa kaasuun dirqama. Maaliif maqaa kaafu? Yoo nuti maqaan kaafne eenyuun maqaa isaanii nu baasa? Yoo nu har'a maqaa isaanii dhoofne kaleessa dadhabanii akkasitti du'uun isaanii sun maal gatii qabu? Dhaloota yaadatamuuf, sabaan yaadatamuuf, daandii isaanii qabannee akka nuti biyya keenyaaf saba keenyaaf hojjennuuf karaa nutti argisiisuu isaanii sun yoo nuti har'a gochaa isaanii yaadatin dadhabbiin isaanii kaleessaa sun gatii qabu jechuudha. Biyyoo biyya baa'oo fi yoo jiraan kotuu duwwaan uffatu. Uumaan bultaa waaqatti maaliif bakka waalaa dhabdeeyyatti. Biyyoo biyya baa'oo fi yoo jiraan kotuu duwwaan uffatu. Uumaan bultaa waaqatti maaliif bakka waalaa dhabdeeyyatti. Gegeera ruulaata gegeera ruulaata jiru deegatana jirtu yaa jarana jirtu yaa jarana mal walii goonare kamtu meeqaan dabre rabbaraan nu gaye kiyya korommiin jillee akki garaan taane akki baraan ollee bulanii laalanii rabbiin lolanii jettere ataabore ergalaaf tabbaal mattiin dabarre akkamittan callisaa teetu nu gahuuf deemtee gere jettere ataabore ergalaaf tabbaal mattiin dabarre akkamittan callisaa teetu nu gahuuf deemtee gere. Sirbi kun toopikii adda addaa tuttuqa yeroo muraasa yeroo gabaabaa keessatti yaada adda addaa tuttuqa. San keessaa garuu egaa haalli yerootti sin jira kara jidduu keessatti amma naannoo raada gaarree yoo ilaalte naannoo haadha majigaa maal yoo ilaalte sirba tokko irratti yaada baay'ee kan hin ibse sirba kana irratti. Keechaa garuu ijoon keessattuu yeroon gadhiisanitti sirbi kun kan gadhiisuu barbaade fi waa'ee bakka awwaalaati. Ani waa'ee bakka awwaalaa kan hin barreesse 97 seenaa qabatamaan qabaa jechaadha. Seenaa obboleecha gooteeti. Taaboreen obboleecha kooti. Obboleecha koo hangafaa. Akkanumatti du'eeti bakka itti awwaalu dhabne jechaadha. Booddee sabuma amantaatiin. Booddee maatii keenya keessa haati teenya Pirotestaantidha. Gara ishiitiin kadhanneet reeffa baannee guyyaa meeqa ergan gulaalamne booda magaalaa biraa deemnee awwaalle. Ammas Oromoon bakka awwaalchaa kabajan qabu, bakka reeffisaa kabajan qabu. So saba jireenyaan kabajan qabnetu gaafa du'ellee kabaja dhabu. Bakka awwaalaa dhabne ani 97 boleessa koo Taaboree Jootee Roobaa kan jedhamu kan du'e hangafa kiyya bakka awwaalaa dhabee akkasitti ishuu kana barreessitiin waanuma ta'e qopheessitu ture. Booddee garuu iddoo odaa boruu gaafa bakka awwaalaa dhabee too maqi irratti akkasitti kaagartee amma godaansuurra ture namni kuni hayyuun kuni even hanga adiin illee beekumsa isaatiitti itti amantee too maqaa adda addaa hanga kennituufitti nama beekumsa guddaa qabudha kun namni kun biyya ormaati irratti illee jechaadha. Gaafa lubbuun isaa dabartu garuu kara biyya abbaa ofii biyya abbaa kootii dheeti kan gara na deebi'eetu reeffi isaa dhufe jechaadha. Kuni sirnuma hoo dhufu garuu bakka itti dhalatee too guddateedha kan dhufe. Malee biyya ollaa deemee too bakka akkanaatti kola galtummaan gaafanne yookaan gaafa lubbuudhaan jiru kola galtummaa gaafate garuu reeffa isaa kana gaafa fidee too dhufu lafa baasaa lafa akaakayyuu isaati irratti kan dhufe. Achirratti garuu bakka reeffi isaa itti awwaalamu dhabe. Qabatamaan iddoo awwaalchaa waaqeffannaati jedhame akka amantiilee biraatiif kenname waaqeffataadhaaf kenname iddoo awwaalchaa bal'aa waaqeffataan bakka kanaatitti awwaalamaa jedhanii nama amantii waaqeffataa ta'e du'e reeffa isaa fuudhanii deemanii iddoo waaqeffataan awwaalamu sanitti awwaalan argina. Keewwanni 25 Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa akka jedhutti biyya kana keessatti amantaan kamuu mirga walqixaa qabu jedha. Seera gadaatii miti, seera waaqeffannaatii miti. Seeruma mootummaan kun barreessee lafa kaa'e. Kanuma
kanuma isaanumti barreessaniitu lafa kaa'an amantaan tokko hordoftoota lakkoofsi isaanii hanganaa fi hanganaa ol ta'an yoo qabaate iddoo amantaa isaatti gaggeeffatu iddoo awwaalaa iddoo sirna adda addaatti gaggeessu qabaachuu qabaa kan jedhu seeruma mootummaa kanaatti kaa'e. Si galeera isuma santu nu kabajamu jenne malee seerri biyyattii tuni sarbamee too waaqeffannaadhaaf mirgi adda alaatamu hin jenne. Mirgumti amantaa biraatiif kenname yaa kennamu yookaan immoo yaa mirgi seerri mootummaadhaa eeyyamuuf haa kennamuufidha kan jenne. Waaqeffannaan Oromoodhaaf hin kabajamu. Akka Oromoon amantii biraa saba biraatiifis ta'ee waliif kabajee jiraatutti Oromoo waaqeffataa ta'eef amantiin isaan kabajamu. Waaqeffachuu hin dandeessaa jedhamteerta. Laaltuun isii kennamteerti. Iddoon awwaalaa garuu hin jiru. Mirga kana namatu naa kenne jechaadha. Osoo ofii kootiif ta'emma amantaa sirna kiyya guutumaan guututti hin fudhadha ture. Akkuma dhimmoota biraati irratti kaa'an. Fakkeenyaaf afaan keetiin baruuf barachuun si eeyyamameera. Nuti ijoollee teenya afaan Oromiffaatiin barsiifna. Ijoolleen teenya afaan biraan beektu afaan Oromiffaa qubee dhabattee garuu biyya sana bulchuu hin dandeessu booddee naannoo irraa dabartee federaala seenuu hin dandeessu laal. Erga mirga afaan kootii erga naa kenname hanga gubbaatitti akka afaan saniin fayyadamu naa kennamutu irra jira. Tegaleera. Anamma ijoolleetii sirna waaqeffannaatiin kan hin boceetoo guddisu. Garuu ijoolleen tun bakka awwaalaa hin qabdu. Ani yoon du'e bakka awwaalaa hin qabu. Walakkaadhaan argatteetu walakkaadhaan amma dhabdu yookaan anummaanuu yookaan amantaa tokko keessa seenitan silaa bakka awwaalaa argadha yoo mirgumti waaqeffannaadhaaf kennamuu baate guutumaan guututti odoo cufamee jechaadha. Sibiila odoo mirga kana sarbamte yookaan gara qabsoo seentan yookaan immoo amantaa biraa keessa seenta akkuma kanaan dura ta'e. Akkuma kanaan dura bakka awwaalaa barbaacha namni hedduun amantaa biraa keessa seene. Annin beeka. Namni tokko ka'eetu amantaa tokko hordofuun mirga isaati. Odoon beekinis galeefitis odoon galiniifis akka barbaade mirga isaati. Garuu bakka awwaalaa dhabuudhaan dirqameetu amantaa tokko keessa hordofuun irra jiru namni tokko. Sigalee bakka awwaalaa barbaachaaf jecha amantaa biraa hordofuun irra jiru. Ani waaqeffataadha. Waaqatti hin bulaa. Waaqa lafaaf samii tana uumetti hin bula. Sigalee nuti Oromoon seexana hin beeknu. Seexanatti amananii maal jedhameti. Seexana kan jedhu waardi jechi isaa hin jiru Oromiffa keessa. Seexanni afaan biraatirraa wanna godhamee dhufe malee jechuun seexana jedhullee Oromoo keessa hin jiru. Ani seexanatti hin bulu, waaqatti hin bula. Waa hojjannee darbuu qabna. Otoon hojjannee dabartaanan lama duunaa. Warri waa hojjetee darbe wanna isaan hojjete santuu bara baraan isaan yaadata waan ta'eef du'an jechuun hin danda'amu. Warri otoon hommaan hojjetin du'aniiru lama du'anii. Takkaa jiruun du'anii lammataa immoo du'anii dhabamanii. Oromoon hundumtuu amantaan Ortodoksii kan hordofu kan amantaa Musliimaa hordofu mirgi waaqeffataa yoo sarbamu nu wajjin dubbachuutu irra jira. Maaliif akka ta'e beektaa? Nuti har'a Musliimonni yoo seeraan ala yoo hidhaman maaliif kan iyyinu? Mirgi amantaa isaanii kabajamu jenneetoo kan iyyinu waa'ee mirga amantaa isaanii sanii miti kan morminu si galee Oromummaa isaaniitiif morminaaf. Oromoo ta'aniitoo amantaa sana hordofuun hin eeyyamamaaf. Seerri biyya kanaa hin eeyyamu. Nuti har'a Musliimni tokko sababa Musliima ta'eef yookaan immoo sababa karaa adeemsa Musliimaa tokko deemee fakkaatti hidhame jennee raawwannetu mormina. Haaluma wal fakkaataadhaan hordoftoonni amantaa biraatis mirgi amantaa kanaatillee kabajamuutu irra jira jedhanii dubbachuutu irra jira. Maaliifii kan cabe seeratu cabe. Kanaafuu seerri yoo cabe namni hundumtuu dubbachuutu irra jira malee kan irra geessan qofaa miti kan iyyuun irra jiru. Yoo gootonni keenya warra macaaftuu lamaadhaa dhiigni hangala'aa turanii fannifamaa turanii reebamaa ajjeefamaa turanii dhiiga keenya yeroo tokko ilmaan Oromootiin ka'ee biqilaa ka'ee margaa akkuma jedhani nuti magarsuu qabna nuti lafaa kaasuu qabna seeraa san lafaa kaasuutu nurratti jiraata waan ta'eef imaanaa kana yookaan immoo yaboo isaanii kana nuti galmaan ga'uu qabna malee nuti immoo dhala biraatti dabarsuu hin qabnu.